Haay akkam jirtu fayyaa keessanii hirmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo inni irraa madde sinaa qaqqabu jecha Oromoo viidiyoo koo kunoo kan biraadhaan gara keessanitti dhufeera. Oromoo maal qabadheen isinii dhufee yoo ta'e akkuma uffannaan koo baay'ee bareeda akkuma isinitti mul'atu kana jechaadha. Akkuma uffannaan koo ibsu nyaata aadaa Oromoon hojjechuuf gara keessan dhufee nyaata aadaa keenya keessaa isa baay'ee mi'aawaa isa tokkoffaasa ta'een qabadhee gara keessan dhufe. Ani gaanaannaan itti guddadheeni maal jedhama wanti hojjedhu kuni caaminoo yookaan akka caabitaa jechaadha. Nyaati kun waan isinitti nyaata baay'ee ajaa'ibadha. Gara ijoollummaa keenyatti gara duddubaatti achi nu deebisa. Ani kana nyaachaan guddadhe wanta ta'eef baay'ee yaadadha. Kanaaf arramaaf hin hojjedhu viidiyoo kana jedhee qopheeffadhee gara keessanitti dhufeera. Akkasiin baay'ee jaallattan abdii guddaan qaba. Egaa gara hojii isaatti walii wajjin deemna. Isinis na faana turaa walii wajjin hojjenna. Egaa caaminoo hojjechuudhaaf jalqaba irratti maal nu barbaachisa? Gara hojii isaa dhufneerraa raafuun na barbaachisa. Wantoota na barbaachisan eegan isinitti himee akkaataan itti hojjedhu isinitti agarsiisa. Kun qoqqocaaf dhadhaadha. Qoqqocaaf dhadhaan na barbaachisa. Kun shunkurtiidha. Kun qaaraadha. Kun qullubbii adiidha. Raafuutti kan nammanidha. Kun immoo daakuu qamadiiti jechaadha. Daakuu qamadii irraa qophaa'a. Kana bishaanumaanii harkumaan rukuttu jechaadha. Wanta bukaa'u wanta garaagaraa waan barbaachisu hin qabu. Yoo barbaaddan daqiiqaa 10-15 eeddanii harkumaan rukuttanii jechaadha. Kanadha inni caaminoo daabboo isaa inni ta'uu danda'u jechaadha. Raafuu keessan jalqaba irratti akkanatti eega murattanii booda caaminoo hojjechuuf wanti nu barbaachisu jalqaba irratti raafuudha. Raafuu keessan akkasitti eega murattanii booda an qophaasaa waan an qabuufidha. Raafuu keessan eega murattanii booda abiddarra kaawwattu. Shunkurtii keessan gaafa akka bishaachuu ta'u gara dhumaarratti shunkurtii keessanitti godhattu. Qullubbii kanallee foolii bareedaa akka fiduuf qullubbii keessanitti godhattu. Qaaraa keessanitti babbaqasitu. Egaa raafuun keessaniin qaqqabechuudha. Zayitii xinnoo seetti cobsuun irraanfatina. Haala kanaan raafuu keenya qopheeffanna jechuudha. An garuu qophaasaa waan an qabuufi kunoo haala kanaanii qopheeffadheera. An caaminoof jechaadha kan ta'u raafuu. Ho'aa ta'uu qaba akka inni irraanfanne yeroo hundumaa caaminoo yeroo nyaatamu achuma abidda bira teessaniitu ijoollummaadhaan kan nuun goonu abidduma bira teenye ho'aa masaa asii gootee haati keenya walitti gootee nuulaatti turte wanta ta'eef kuni gaafa hojjetamu yeroo hundaa raafuun keessanis ho'aa ta'uu qaba. Inni kunis yeroo hojjettanii ho'aa ta'uu qaba. Caaminoon yeroo baay'ee anamma daakuun asii argadhe daakuu qamadii kanaanan godhaa jira malee boqqolloo jiidhaa asii hin argannu gaa yeroo baay'ee boqqolloo jiidhaadhaanis biyyaa hin hojjetama. Garuu an waanuma nama asii argadhe isa kanaanis ni hojjedha. Boqqolloo isa gogaatu hin ta'in biyyatti kan hin beeku boqqolloo isa jiidhaa falaffalamee erga tumamee booda calalamee isa hojjetamu jechaa kooti. Amma immoo gara hojii isaatti deemna. Anuma faana turaa walii wajjin naa turre. Caaminoo koo gaa jalqabuufan jedha. Caaminoo koo toshachuufi eeleen koo dhageesseetti kana 350 kaadhe eeleen akka dafteenaaf ta'uufi. Egaa caaminoo gaafa hojjettan harkumaan hojjettu wanta ta'eef anuma faana bu'aa baay'ee intinii ta'uu danda'a. Akkuma isinitti mul'atu harkaan akkas goona jechaadha. Caaminoo gaafa hojjennu sin gubuu danda'a suuta jedha. Babbareechachuuf jechaadha. Egaa kana fakkaata amma caaminoon koo itti qadaaddannaa qaqqabaa jira jechaadha. Gaafa bishaatu immoo sinittan deebi'a amma sanatti immoo itti qadaaddadheera na faana tura.
Egaa caaminoon koo qophaa'aa jira, bishaachaa jira. Ani asumarraan gamanumaan garuu waa isinitti himuuf jedheen dhufe. Caaminoon kun akkuma piizaa Oromootti ilaalla. Yeroo baay'ee piizaa jedheera maqaatti baaseera. Kun piizaa Oromoodha. Baay'ee mi'aawa akkuma piizaa irra keessatti waan garaa goonee nyaannu. Kunis immoo kunoo raafuun keenya wanti hunduttuu qoqqocaan qophaa'aadha. Irratti bareechinee nyaanna wanta ta'eef ani gaa piizaa Oromoo jedhee maqaa moggaaseera. Isin immoo maal akka jettan naa barreessaa. Baay'een isin jaalladha. Bishaataa jira, qaqqabaa jira. Sa'a xinnoo see eeguu qabna. Xinnoo see bishaanne nafaanuma tura. Kana fakkaatee bareedee nuu qaqqabeera. Xiqqoo ishee yoo kanarra haphistan eeleen koo wanta xinnoo taatee fidha malee kanarra xinnoo yoo haphates bareedaa ta'a jechaadha. Kuno kana fakkaataa kan itti bareedu ilaalaa. Egaa gara hojii isaatiitti darbina. Egaa kunoo qaqqabeera caaminoon keenya jalqaba maalitti dibna jechuudha. Qoqqocaa kana baay'ee haphistanii itti dibduu jechaadha. Baay'ee hin barbaadu kun akka irra diboofaa otoo hin taane akkuma mi'aa addaa isinii kennuufidha malee qoqqocaa kan nuun itti dibnu. Ho'aa isaa nyaatama caaminoo wanta ta'eef daddaftanii qopheeffachuu qabdu. Yeroo ho'aatti nyaatamu namatti mi'aawa wanti hundumtu. Ituu boqqolloo ta'e isinitti himuu hin danda'u. Kunuu fooliin isaa baay'ee bareedaadha. Yeroo garuu boqqolloo harkisoo harkaan daakuu sadaakkannu ta'u immoo moor baay'ee bareeda. Akkuma argaa jirtan isinitti mul'ata dheeyyaadha. Akkasitti jalatti dibattu. Isa booda immoo raafuu keenya immoo haala kanaan jechaadha. Akka inni mi'aawu dhugaadha isinitti himuu hin danda'u. Kana dhuguman isiniin jedha tokkoon keessan mana keessanitti yaalaati. Akka wanti nu hojjedhe namooti hin beekne jechaadha. Kan beektan immoo jiraachuu dandeessu. Namooti hin beekne garuu haala kanaan qophaa'a caaminoon. Piizaa isa biyya irra guutee jiru kana gachisiisa. Kunoo akka inni itti bareedu ilaalaa. Egaa isin garuu akka feetanitti muruu dandeessu. An garuu Oromoo piizaa jedhee waan maqaatti baaseef akkuma piizaatti muree isin agarsiisa. Anuma faana tura. Egaa dhandhamachuuf gamanumaan baay'ee jajjareera waan ta'eef. Yaa Oromoo dhugaa nyaata bareedaa akkamii akka nuun qabnutu beektanii dhugaa waan baay'ee bareedu kan isinitti himuu hin danda'u. Biraa qabadhee deebi'ee amman isinitti dhufutti like, share, subscribe naa gochuun hin irraanfatinaa. Baay'een isin jaalladha. Bakka jirtanitti nagaan naa tura.